Baankiin biyyaalessaa daldaltoota sharafa maallaqaa idileen hin fayyadamne qabeenya isaanii harkaa fuuchuuf akka jiru ibse. Hoogganaan Baankii Biyyaalessaa Itoophiyaa Maammoo Miratuu daldaltoota sharafa maallaqaa sirna baankiin ala fayyadaman irratti tarkaanfiin haga maallaqa isaanii Yooyaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanalii SBS jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa obboloota koo akkuma dhageessanii yeroo ammaa kanatti haalli qarshii hawwalaa ijoollee baay'een sobaa kan jedhan ijoollee baay'een ni jiru inni ergama jedhaniiti kan fuudhaa jiran jechuudha. Warroonni hawwalaa yookiin immoo gabaa gurraacharraan warreen erganii yaa ta'u malee ijoolleen baay'een immoo kennanii maaf nuuf hin ergamne jechuudhaan baay'een isaanii ijoolleen gaafii gaafatantu jira. Egaa akkuma argaa jirtan akkuma dhageessan yeroo ammaa kanatti mootummaan beeksisa haaraa baasee akka gara seera qabeessan yookiin immoo baankirraan ergamu namoonni baay'een ni beektu baankirraan ergachaa hin jiran qarshii. Haala kanaaf namichi kuni beektanii gara kaaniin dadhabnaan gara qarshiitirraan dhufe nu immoo maal gochuu qabna qarshii kana dhugaa dubbachuuf ani akka mataa kiyyaatti garuu qarshii kana baankirraan hin ergu waanuma fe'ee ta'a malee waa baay'eedhaan nu saamaa jira waa baay'eedhaan biyya keessatti bakka inni ofiisaatiif qarshii nuyi hojjennee humna keenya finnu kanarree dabalataan nyaachuudhaaf dabalataan nusaamuu barbaada gara biraatiin dadhabnaan immoo gara kanaan nutti dhufe waan ta'eef nu immoo qarshii kana hin erginu jechuudha. Akkasii egaa ijoollee baay'een dhugaa dubbachuu fi ijoolleen hawwalaa dura kennatanii baay'een isaanii bo'atii jiru. Qarshiin akkamitti nuuf hin ergamne amma qarshii dhiisatoo baankinuyyuu hanga wanti hundi sirratutti ergaa hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu qarshii keessan warreen hawwalaadhaan soba jettanii too ijoolleetti ergitanii maamnoon ergine jettanii caqacaqxan immoo ammaaf tanqasaaqasuun hin danda'amu dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu hanga qarshii harkaa fuudhatilleetu jira waan ta'eef amma bichaa miti yeroo hin dhaabbata guutumaan guututti doon taane hawwalaanii hin dhaabbatu. Kana immoo ni beektu yeroo baay'ee waggaadhaan waan akkanaa kun ni mudata warreen argitanii waggaatti amma fakkeenyaaf yeroo tokkos akkana ta'eeti kan sirrate qarshiin dhugaa dubbachuuf xiyyaara keessatti irree qabame qarshii hedduu miliyoonaan lakkaawwamu saamamee jechuudha. Yaa ta'u malee immoo waan akkasiitutu deebi'ee dhufe waan ta'eef kanaafuu qarshii keessan obborumatti qabadhaa. Warreen immoo rakkina guddaa eenyu jettan baankiidhaan illee baankiin irree ammas baay'inaan wal eenyu jechaan jiru yoo gadi bu'e malee akkas qarshii birrii lama waan akkasiiti kan dursu jechuudha hawwalaanii. Yeroo ammaa kanatti immoo hawwalaan miila gabaa gurraachi miila darbee akkuma beektan sirriitti ol ka'ee jira balaa saniin beektanii baay'ina qarshiitirraan kan ka'ee kan mootummaan irree nutti ka'ee jechuudha. Haa ta'u malee ijoollee baay'een qarshii keessanii cimmifadhaa obborumatti ol kaawwadhaa. Qarshii hawwalaadhaan ergitanii immoo ammaaf tanqasaaqasaa hin jiru namni illee of sodaataa hin qabsiisu hanga harkaa fuudhutti illeetu jira waan ta'eef yeroo darbee amma waggaa darbetti namoota baay'eerraa qabamanii gara biyyaatti illee kan galchanii akkaantii isaanii irratti cufanii baay'eetu jira jechuudha. Dallaala Dubaay keessattuyyuu Dubaay keessatti ni baay'ata dallaaltonni baay'eedha waan ta'eef kanaaf egaa obboloota koo of eeggannoo godhaa isiniin jedhaa sumarraanii maaliif jennaani booda rakkoodha. Isaayyummoo namoota amantan yoo jedhu namoota itti dhiyaatan yookiin immoo amma fakkeenyaaf Saawudii teessanii gara Dubaay ergitu yoo ta'e nama hin beektanii namarraan yoo ta'e akkasitti rakkoodha. Kanaafuu qarshii keessan obborumatti qabadhaa isiniin jechuu barbaadee irra deebi'uudhaani. Ijoollee baay'een immoo hin sobuu qarshiin hin sobu jedhu amma beektee warri hawwalaatirree ofuma biratti cimmisuudhaaf qarshii in ergama yeroodhaa fi torbee takka caala eenyuun jedhu in sirrataa jedhu eeyyan garuu in sirrataa turuu danda'a waan hin beekamneef sin qarshii keessan immoo ofuma biratti qabachuu qabdu isiniin jechuu barbaadetanii. Haa ta'u malee mootummaan kun dhugaa dubbachuu fi gara
gara biraatiin nu miidhee achiin immoo jalaazim jennee callisnee qabeenya keenya waggaa baay'ee itti dadhabne nurraa diigee nurraa fudhate ammas immoo lammata nutti dhufe jechuudha karaa qarshiitiin. Nu immoo namichumti kun immoo hin nyaatu qarshii keenya kana erguu hin qabnu nu illee dhugaa dubbachuuf gara biraatiin nu dadhabnaani waan nurraa fuudhu dhabnaan gara qarshii kana nutti dhufe jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba garuu. Qarshiin gara mootummaatiin kaa ingidihi gara baankinoo ta'e isatu nyaata gara kanaan immoo hin argatu jechuudha. Kanaafuu namichumti kun hin nyaatu humnuma keenya kana kan nu gubannee biyya ormaa keessatti gubanne kana innumti hin nyaatu. Dhugaa dubbachuuf ani hojumarreen isa malee garuu baankirraan inuma hin ergine qarshii kiyya jechuudha. Hojjedhee baankirraan inuma hin ergine. Mootumti kunumti hin nyaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf garaa nu gube bakka ittiin nu gugguudhamnaan asirraan immoo dhufe jechuudha. Qarshiin baay'inaan keessattuu eessatti xiyyeeffate biyyoota keessaa biyyoota Dubaayii keessatti kan inni xiyyeeffate jechuudha. Maaliif asii dallaalanirree haala ittiin qarshiin illee gabaa gurraacha kanarraa hin argaa hin laalaa hundumtu hundiyyuu isaaf tasaaqa'uu dinnaan asiin nutti ce'ee. Kanaafiyyuu akka mootummaan biyya Dubaayitti illee seera baasetti yeroo ammaa kanatti illee seera bareedaadha kan baasee ijoollee gara seera qabeessan hin dhufne as dallaalonni rakkisaa jiranii bu'aa jiranii seera bareedaa baasee fi kana wal qabatee qarshii kanallee warroota seeraan ala ergan tarkaanfii akka irratti fudhatu beeksisa baasee inni dabalataa immoo warroota amma ijoolleen asitti rakkatanii maqaa namoota isaan fidanii san akka to'annoo seeraa jala oolan imbaasiin dubbatee imbaasiin seera baasee jechuudha. Seera haaraa ijoollee asitti nama dallaalota Dubaayii keessa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi kuni waan bareeda waan akkanaa kun gaariidha. Namoonni illee dhufanii asitti rakkatan asitti dhumaa ijoollee meeqaan biyya kanatti dhume jechuudha. Waan kana seera bareedaa baasee amma mootummaan biyya Dubaayii baay'ee tokko waan namatti tolu warroota seeraan ala dhufanii asitti rakkatan akka imbaasii dhaqanii warroota isaan fidan maqaa guutuu wajjin achitti galfatan beeksisa baasee jira jechuudha. Sumarraanii egaa namoota baay'een asitti dhufanii baay'een isaan rakkatanii waan nyaatan dhabanii haala beelatiin irree ijoolleen dhugaa dubbachuuf kan du'an hin jiru. Haala baay'ee ulfaataa ta'een ijoollee baay'een asitti kan dhuman hin jiru jechuudha. Haala sanii wal qabatee seera babbareedaadha kan baase jechuudha mootummaan Dubaayii. Keenya garuu waa'uma qarshii keenya waa'uma qabeenya keenya nuyi xaarretuma finne kana nyaachuu barbaada taa'etuma. Namichi kun waanuma tokko dhugaa dubbachuu waanuma tokko keessa nuuf oolatis hin jiru waanuma tokko nu gargaaraa hin jiru waanumti irraa bareedu hojjetaa hin jiru jechuudha mootummaan keenya Itoophiyaatti. Anna akkuma zeekan biyya biraatu kanatti uummata miskiina kanaaf hazanii waa baay'ee gochaa fi jira. Inni garuu achi taa'ee waan biraa waan badaa yaadaa jira jechuudha. Akka namni hin guddan manurraa diigamte tanarree akka deebisnee itti hin ijaaranneef qarshuma keenyarree ammoo jala deemee nu saamaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mootummaan kun waan nu tole tokko hin qabu. Waan gaariin hojjetu. Kanaaf namni waan gaarii hojjete waanuma gaariidhaani. Namichi kun gin akkanatti qabeenya keenya nu nyaachaa jira ammas jechuudha nu jala deeme. Anna akkasii tasfaan kutinaadha. Ijoollee baay'een tasfaa kutaatii jirtu. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti ijoollee baay'een gara miidiyaatti illee bu'anii tasgabbaadha. Qarshiirri warreen ergitan yeroo muraasaaf malee cufamee achumarraa waan baduu miti odoo badee yeroo tokko dhugaa dubbachuuf yeroo xiyyaara keessatti qarshii miliyoonni meeqa qabamee mootummaadhaan saamame sanidha kan badu. Gabaa gurraachummaa yookiin immoo hawwalaan badu jechuudha. Kanaafiyyuu ijoollee baay'een dhiphattanii hawwalaan hin badaa qarshiin keenya nuuf hin deebi'u qarshii mana nyaatamne warreen jettanii dhugaa dubbachuu fi waan baduu miti. Kanaafiyyuu waan tokko hin dhiphatinaa ijoolleen miidiyaa irratti boochanii hin badaa warreen jedhan soba jechuudha. Hin badaa fi hin baduu waan isaan beekan tokkollee hin jiru. Kanaafiyyuu wanti isin dhiphisu
sammuu keessan of dhiphistan ijoolleen boochanii hin jirtu. Kanaafuu tasfaan kutinaa sinin jechuu jaaladha. Namni tasfaa hin kutuu tasfaa hin kutinaadha. Maaliif qarshiin kuni hawwalaanii hin badu yoomiyyuu taanan hin badu. Kanaafuu ijoollee baay'ee hin bu'u. Media kanarratti kan bu'an ijoollee baay'eedha. Immoo warreen gara miidiyaatiinis dabarsanii hawwalaan konkumaayuu hin deebi'u beeksisni ba'eetii jira. Yeroo darbes yeroo waggaa darbes beeksisni ba'ee jira. Akkanumatti hawwalaan dhaabbatu waggaa meeqatama erga waggaa meeqatamaatii hinuma jedhu. Garuu immoo amma ammaatti waan dhaabbatee miti. Inuma deebisu gara seera qabeessa seera qabeessa hin taaneen ergaatuma jiru jechuudha. Kanaafuu waan tokko wanti isin dhiphattanii boossan tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaafuu miidiyaa irraa dhageessaniif qofa maaloo beektanii barreeffama baay'een arge dhugaa dubbachuuf maaloo wanta akkanaa kuni birrii qarshii hammanan nyaatamee hawwalaan hin bada jedhanii maaloo akkamitti mee nu gaafadhu ijoolleen jedhan baay'eetu jira jechuudha. Koomentii jalatti argeetan ture. Kanaafuu warroota akkanaatti tasfaa nama kutachiisan miidiyaa kanarraa dhaggeeffattanii wanti miidiyaa kanarra jiru hunduuyyuu soba. Yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuuf argannaadhaaf jecha waan soba maxxansu ana wajjin jechuudha. Kanaafuu miidiyaa irraa laaltanii tasfaan kutina kun waan sobaadha. Wanti adda ba'e tokko reefu torbeedhayyuu hin guunne jechuudha erga cufame. Kanaafuu yeroo wanti hundi sirratetti innillee ni deebi'aa jechuudha. Kanaafuu wanti isin dhiphisee isin boochisu tokko illee hin jiru. Akkasiniin jedha obboloota koo wanti isin dhiphisu wanti isin boochisu tokko illee hin jiru. Qarshiin keessan hinuma gala hinuma isiniif deebi'a hinuma isiniif ergama isiniin jechuu barbaadan. Oduu hawwalaan kun dura beektanii osoo kan badu ta'e yeroo dura birrii meeqatamni nyaatamee birrii meeqatama akkasumatti